Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas Dooktar Roobaa Gimbeetii fi obbo Alamuu Sokoraati. Obbo Alamuu Sokoraatii fi Roobaan Gimbee haala bu'aa qorannoo Laga Dambii mootummaan dhoosu kanaa fi akkasumas banamuu Laga Dambii kana mootummaan itti dhiibatee deemaa jiru kanaa fi bu'aa miidhaa inni uummata keenya irra fide kanaaf wanta qorannoon kun dhofatneef waan hin beekanneef keessattuu torbaan kana keessatti wanni haalli Laga Dambii kun ho'innaan ka'anii mootummaan naannoo Oromiyaa gara Adoolaatti deemee waltajjii qopheessee karaa nama Girmaa Amantee jedhamuun koree godina Gujii san diiguudhaan koree Laga Dambii warqii san bantu qopheessee deemee jira. Isa kanarratti marii gabaabaa isaa waliin goona jenna. Sirba kee kiyyaa kana wanta deebinaa anka qopheessee isinii dhiyeessu ashannaa fi goljaati. Ulfaadhaa wayyamaa laayikii fi sheerii gochuun dagatinaa jenna. Koree godina Gujii san diiguudhaan koree Laga Dambii warqii san bantu.
ايش يا جن يا شيء Yo. شيء الفاده ويا ما سدود ما غرغا في كنا في ديبيت ديمنا قوما قبض جدين ابدا ورقي لغا دنبي بانو في mootummaa nabiyyi murteeffatee itti deemanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa irraa ergamanii warri deemanii taakkalee uumaatii fi Dooktar Girmaa Amaantee nama jedhamu deemanii akka banaan murteessanii koree ijaaranii ka'anii koree ijaaruuf warqii kana banuuf murteessuun dura maaliif bu'aa qorannoo san uummata kanaa dhiyeessuu dhaban jettanii yaaddu Aleeks? Dooktar Sirraa jalqaba. Ayyeb ulfaadha shannaa fi hedduu galatoomi carraa kana nuu kennitee gama kanaan nu dhiyeessuu keetiif akkasuma dhimma waqtaawaa fi haalaan barbaachisaa ta'e kanarratti yeroo fudhannee haasofnuu fi carraa nuu kennuu keetiif hedduu galatoomi. Dhugaa dubbachuuf wanni warshaa Midroc Laga Dambiitii wal qabatu akkaataa cufaan warritti amma baane osoo hin ta'in akkaataan ittiin cufame laaliis barbaachisaa ta'e agar duubaa deebisnee waggaa lama Lagi Dambii akkuma beekamu eegiitti hojii eegalee kaasee miidhaa inni jiraattota lafa sanii irraan gahaa ture naannoo irraan gahaa ture kallattii hundaan uummati miidhaa qabu yeroo gara yerootti qaamisa dhaga'u jiraachuu baatus iyyannoo isaa rakkoo qabu iyyataa turee jira. Rakkoon sun deemtee osoo fala argatiin haga waggaa lamaan har'aaga kaampaaniin eeyyami isaa ugguramuutti taasifamee ture. Gaafa eeyyami ugguramu sanis humnaan malee mootummaan gaaffii uummataa dhaga'ee rakkoon uummati himatuun hin jirti moo hin jirtu jedhee koree waan san qorattu qaama qorannoo san taasisu hundeessuuf fedhii qabaateetii miti. So gaafuma cufamuyyuu humnaan cufame akkaataa amma bananii isaatti hin deemanis humnaan banuuf deeman jechuudha. So humnaan cufame humnaan banamii isaa deematu. Kun uummata keenyaa ifa ta'uu qaba. Gara gaaffii keetiitti kallattii yoo deebi'u erga kaampaaniin kun cufame qaama qorannoo san taasisuuf hundaa'e irraatii kaasnee hundi keenya dhiyeennatti hordofaa turree jirra. Bu'aan qorannoo sanii qaamota garaagaraatiin biyya alaalle dabalatee asuma biyyuma Kanaadaalle irraatii qaami keessatti qooda fudhatee jira. Bu'aan qorannoo sanii ogeeyyota sadarkaa biyyaas ta'ee idilee addunyaa ogeeyyota ogummaa garaagaraa qaban gurmuun ogeeyyota ogummaa garaagaraa qaban waliin bahanii qorannoon qorame sun ifa kan ta'e buqamee irra tee'amaa turee jira. Kana dhiyeennatti hordofaa turre. Namni hedduun quba qabaa yoo xiqqaate gara waggaa deemee jira. Bu'aan qorannoo sadarkaan miidhaan warshaan sababa warshaa albuuda kanaatiin naannoo sarara gahaa ture haalaan hamaa akka ta'e dhala namaarra amma dhaqqabse caala ammaan duuba dhaqqabsuuf wanni inni deemu balaa akka ta'e balaan inni qabatee dhufu guddaa akka ta'e waan beekamuuf buqamee irra tee'amaa ture. Egaa gaaffiiwwan asii achiin ka'aa turan kaampaaniilee gama isaatiin akka gara hojii deebi'uu fedhaa. Hojii deebi'uuf immoo haaldureewwan miidhaa dhaqqabe kana waliin wal qabatan hedduun wal xaxaa turanii. Achiin cinaatti immoo haalli siyaasa biyyattii gaagaamni nageenyaa fi tasgabbii naannawa sanii addatti immoo waliigala akka biyyaatti addatti immoo naannawa sanitti ture hedduu yaaddessaa ture. Egaa kun waanuma eegamu ture. Haa ta'uutii garuu bifa kanaan akkas osoo bu'aa qorannoo kanaa qaamolee sadarkaan jiran waliin haasa'in osoo mari'atin osoo bu'aa qorannoo kanaa ifoomsin kallattiin akkasitti humnaan gara hojiitti seenuuf ni murteessan amantaan jedhu jiraachuu baatus gara hojiitti akka isaan deebi'an. Haa ta'uutii garuu bu'aa qorannoo sarratti hundaa'anii badiin dhaqqabe sirriitti adda bahee qaama miidhamtoota asirratti argaa jiru kanaa fi beenyaan barbaachisu kaffalamee fi eegumsaa fi qulqullinni naannoo barbaachisuun godhamee achiin booda immoo seerri yookaan qajeelfame ammaan duuba warshaa san itti fufsiisu kaampaaniin kana dura ture akka Midroc itti fufe moo haaree manaajimentii isa take over godhe moo akkaataa inni ittiin deemamu qajeelfame ittiin bulchiinsa qabeenya kana ittiin
dhagartee qabuuf deemanuu fi itti uummatillee akarraa fayyadamuu danda'u mootummaallee madda galii sharafa biyya alaa karraatti argatee danda'u akka itti eegame akka biraati akkaataa isaa ittiin dhufan immoo hundaa ol ergaan inni of keessaa qabu waan biraa of keessaa qabu tuffii fi tuffii qofa. Ulfaat Alex. Mee ulfaat Dr. Alexidha. Mee Alex in argita waltajjii qopheessanii turanii waltajjii san qopheessanii kaadirii biltsiginnaa yookiin warra amantaa biltsiginnaa fudhatetti dantaa uummata kanaa cina dhiibanii gaaffiin silaa ka ta'uu malee uummata miidhame kanaaf wiilcharii qorichi adda addaa karaa keemikaalli sun bisaan san keessa ittiin qulqullaa'uun nami waan kana dhiisaniiti daayirektii dhufanii akka banamuu fi dubbatanii nuti Oromoodha waan jedhan kaasanii girmaa amantee nu Oromoodha nu amanaa bakka warqii kanan bannaa waan jedhu muratee dhufe mee arga nu amanaa nu Oromoodha jedhum kunii fi miidhaan uummataa maalti walta fide isaaniin turreeyyuu gaafa Allaamuddin kontiraata fudhatee waggaan 20 isaa dhume haaressaniif ilaala haarewuu fi malle warquma Allaamuddin fi kontiraata isaatu haarewuu malle isinuun beektanii Allaamuddin adoo Laga Dambiitu nama aspaaltiin dhaabudhee didate wanni jedhaa ture namichuma kanatti deebisanii amma kennanii cufaa namichi akka moo'etti godhamaa jira. Alex ati akkamitti hubatta waan kana kaadiroonni tuni uummata kanaaf yoo dhaabattee warra amantaa bilisiginnaa kuni maaniif dhimma ijoollee miidhamtee tana dhiisanii akka inni banamuu fi murteeffatanii ka'ane kanarra maal naan jetta Alex ulfaadhu wayyan. Yee galatamii shannaa fi maal sitti fakkaata? Akka dhuunfaatitti akka namoota kaadiroota fakkeenyaaf warra biyya bulchanootitti naannoo bulchanootitti akka nama naannoo Oromiyaa bulchuuti yookaan godina Gujii yookaan aanota naannoo Gujii keessa jiran qofa osoo hin ta'in haalli amma Laga Dambiirra godhame kuni haala bal'aa biyya san keessa jiru wajjin sirrii wal qabata. Maaliif jennaan uummanni Oromoo waggoota dheeraa qabsaawaa ture. Yeroo qabsaa'u qabeenya namaa yookaan lafa namaa dhaqee saamee yookaan fudhatee humnaan adoon ta'in lafuma irra dhalatee irra guddatee abbootii isaa haadha isaa abbaa isaa irra awwaale san irra nagayaan jiraannaa irra misoomnee humna teennaan hojjannee jiraanna. Adoo mataa gadi hin qabanne adoo hin qaanfanne adoo beettee sirni dhufa dabraan dhufees hin saamne karaa haqabees ta'e uummanni kun guddina barbaannaa jiraachuu barbaanna jedheeti. Kanaaf keessattuu waggootan nama afuraan dabran kana keessatti qabsaa'ee mootummaa duraan shira xaxaa waggaa 37 fi sirna biyya tana karaa adda addaatiin miidhaa ture. Dhiibbaarra geessee aangoorraa buuse. Akkuma beekamu mootummaan dabre suni qaamota naannoo dhalattoota Tigraayitiin durfamaa ture. Isaantu akkas godhee nagammaa yoo argite miidiyaan adda addaa namoonni kennas namni adda addaa yeroo lolli duulli isaanirra banamu amma waraanni banamu kana waan gaarii ta'ee waan gaarii godhamee jedhamaa ture. Okay waan gaarii garuu wanni nu beekuu qabnu haqa. Yeroo hundaa nama tokkollee lamallee taatu haqaaf dhaabbachuu murteessaadha. Duraan haqa dhabdummaattu warshaa kun sababa haqa hin jirreef sababa mootummaan haqa qabeessa mootummaa uummataaf dhaabbate mootummaa uummataan dhaabbate mootummaan uummataa waan hin jirree fi rakkoon akkanaa gadadoon amma nuti asirratti footoo arginu tun namarratti naannoo irratti gahaa turte.
Har'a garuu maqaa Oromummaatiin dhufee namni tokko nu Oromoo nu amana, nu maanii nu akkana godha. Uumaaf faayidaa hin qabu. Obboleessa keetillee yoo taate, obboleessa kiyyaallee yoo taate, Oromoon ka barbaadu obbolummaa dhiigaa adoon ta'ini, obbolummaa hojii ka dhugaa, kan haqaa nama haqa barbaadu. Haqi nama hundaa fayyada, nama miidhuun qabu. Yoo haqi jiraate namni kamuu nagaan jiraata, nagaan bahee nagaan gala. Misooma qabeenya qaburratti misoomii yoo misoome namni hundaa fayyadamaa godha jedhameeti. Amma wanni kun wanni amma bal'inna waan kan allaalee fi akka laaga dambii qofa gadi qabnee laaluu hin qabne. Mootummaan kunin garaagarummaan sirna dabreetii wajii inni qabu tokkolleen hin jiru, agas caala hamaadha. Duraanis balaa wanni kun geessite uummata ka'ee humnaan fincilee ofirraa dhaabe, ammas humna qawweetiin waggaa lamaaf walakkaa caalaa biyya san naannoo san amma naannoo keessattuu amma naannoon Gujii keessaas tokko ka akka malee dhiibbaan waraanaa irra geesse, ka uummanni waraana qofa adoon ta'in ka nama manarraa guban, ka dhalaa gudeedan, ka namni bakkuma argeddu, ka bakkuma arge qabeenya isaarraa saaman, ka namni hidhamee haga ammaa hidhaa jiru, ka homaa mana murtiillee hin dhiyeeffamne, lafa namni silaa uummata quuqama qabu, ka qabeenya qabu hundi miidhamee rakkatee waggaa lamaaf walakkaaf dadhabsiisanii biyya san uummata san amma boodarratti humnaan warshaa kan amma jalqabsiisan. Maaliif jennaani haq hin jiru, dhugaan hin jirtu, akka uummanni fayyadamaa ta'ullee hin barbaadanu, miidhaan dura uummatarra geesses dantaa kennaa mitiidha. Maaliif dantaa isaanii hin taane yoo waan kana fa mul'isne michooma Alamuddiin waliin qabanu qarshii inni kennuu fi ilaalanii bu'aan isaan isarraa argatan guddaa waan ta'eef uummanni ammoo isaaniif bu'aan qabu. Dantaa isaanii waan hin ta'inii fi yeroo barbaachisaa ta'e nama nu bira dhaabbatu dantaan aangoo dheereffachuu yookaan dantaa adda addaa kan nu barbaannu irra nu fayyada jedhanii waan yaadanuu fi bu'aa qorannoo kan hayyoota adda addaa qorattee gara mootummaatti dhiyeessite waan kan akkanarra geenne rakkoon duraan ture kana ture furmaati rakkoo kanaas akkana ta'uu qaba jedhanii kan galchan san achumaan dhoksaniiti achumaan lafa kaanii amma bifa haariyaan akkuma duraanii san akka duraanii san caalaadha miidhaan kun ka'ama dhaqqabu. Maaliif jennaan miidhaan duraan dhaqqabellee hin tuqamne ka'ammaa ammoo humna waraanaatiin hanga duraanillee caalaa sossobanii gaafa duraanillee yoo ilaalte amma sossobanii beektee nama tokko fa'aa waa goggodhanii achi deemanii wanni jedhaa turan. Amma ammoo humnaan waan barbaachisaa ta'e goona kan jedhu humna abdataniiti ka itti fufan. Kanuma fakkaataa jechuudha. Ulfaadhu wayyaami humnaan wanni jedhu ka'amee jira. Egaa humnaan dhufanii isaan banuuf murteeffatanii ummanni maal tolchuu qaba jetta doktar? Ummanni humnaa itti fe'aa jiranii fedhii ummataatii miti. Amma argitee jiraannaan daa'ima kana argita fakkeenyaaf fakkii kana argitu ijoollee akkaataa isaan jiran horii in argitu waan horii irra gahaa jiru keemikaala jarri fayyadamaa jirtu argitu. Dantaan ummata kana gatamee yookiin dantaa kiyya yookiin dantaa keessa osoo hin taane keemikaala isaan fayyadamuun beekamaadha. Isoo kana jiru eega jarri humnaan dhufaa jiraatanii ummanni fi namni sabni Oromoo akka Gujii caallattii miti. Akka Oromootti Oromoon marti itti hirmaatuu qaba. Maal tolchuu qabaa jettu kanarratti? Hedduu galatoomii ashannaa fi gara gaaffii keetiitti kallattiin dhufuu dura wanni warshaa Midroc Laga Dambii waliin wal qabatuu fi miidhaan gahaa turte yeroo garagaraatti hawaasa Oromoo biratti karaa miidiyaalee garagaraatiin odeeffannoon kennamaa turee jira. Odeeffannoo sanirraatii dhiibbaa odeeffannoo saniiti yookaan immoo uwwisa miidiyaa yeroo sanatti argameen akka isaan ammatti kaa'an kanatti adoon ta'een uummati wal ta'ee tokkummaan dura dhaabbatee eeyyami
warshaa Midroc Laga Dambii yeroof akka suspend godhee ture. Yeroo santi weeviin jiru weevii jijjiiramaa waan turee fi waajiraaleen biirooleen sadarkaa naannootti jiran murtoosan akka guutumaa guututti fudhatan preliminary wanniin qorannoon godhamellee miidhaan jiru kun akka dhugaa ta'uusaa hubatanii haga wanni kun qulqullooftee bu'aan qorannoo qaama walaba ta'een geggeeffamee qorannoon barbaachisu qaama walaba ta'een geggeeffamee bu'aan qorannoo beekamee miidhaan dhaqqabe sun adda bahee yoo amma booda eeyyamni sun ka haaromfamus ta'e erga miidhaan sun adda baheen duuba miidhaa saniif namoota miidhamanii fi beenyaan barbaachisu kaffalame karaa ittiin kunuunsi naannoo eegumsi naannoo faalami amma dura dhaqqabe sun ittiin naannoon deebitee riihabiliteetteetu wanniin isaa ifa ta'ee achi booda adeemsa ammaan duuba yoo gara hojiillee deebutee maan godhamuu qaba kaa jedhu marii hawaasaatiin itti deemama jedhamee kallattiin kaa'amee ture. Amma kanarratti haasawaa jirru miidhaan dhaqqabuun qorannoo saayinsiitiin ekstendii isaa yookaan immoo hagam takka gadi fagaata. Fakkeenyaa fi faalama naannoo waliin wal qabatee biyyeen, bishaan, mukni, adaala warshaan kun itti geggeeffamaa turee fi balfaan achi keessaa ba'u dhangala'ee galaanan makamee lolaan sun fuudhee fageenya hagamii akka inni geessu qaama saayinsawaa qaama dagartee qorattootaan akka mirkanaa'u malee miidhaa jiraachuun waan anaati asirratti argaa jirru kana. Waan anaati asirratti argaa jirru kana. Waggaa 25 dura wanni kanaa dhaggaaf dhageettiin jiraattota naannoo saniitiin akka hin jirre qorannoo addaa yookaan nama saayinsii ta'ee isin barbaachisu. Har'a deemnee maanguddoo lubbuun jirtu haawwanii fi akaakoowwan ilmaan tanaa yookaan abbootii haadhaaf abbootii ilmaan tanaa irraati qorachuu dandeenya. So sadarkaa saayinsiitiin wanni kun beekamuu qaba. Erga beekameen duuba maanti ta'uu qaba kaa jedhu rekomendeeshinii yookaan immoo yaanni furmaataa qaama warra qoratuu kanarraati ifa ta'uu qaba. Wanni jedhameef illee kanuma. Adeemsa santu amma butame. Procedure santu skip godhamee gara dagartee humnaan deebiisaatti deemisaa jiran. Now, eega warri humnaan gara waan kanaa deemu ta'e haasa'e silaa bu'aan qorannoo godhame sun akka ifoomne eegi warri barbaade humnaan wanni itti deemamu sun har'aa mootii boriifu anaa mootii si'iifu jedhaman maaksi. Jette namitti. Jetteedhaan. Okay. Dhagarte. Wanni isaan humnaa itti deeman kun hagamuu turtu, hagamuu bultu. Deemtee humnaan daaraa ta'uu isii waan oolle. Isaaf immoo maanti ta'uu deema. Adeemsi mootummaa keessattuu eegii qorannoon xumuramee bu'aan qorannoo beekamuu isaa dhageenye. Dagartee oduun lafa jala deemaa dhuftee har'a immoo bor yoomitti bu'aan qorannoo kanaa ifa taasifama. Qaama akkamiitti gaafa bu'aan qorannoo kun ifa taasifamu eenyutti keessatti hammatamuu deema. Nami keessatti qaami keessatti qooda fudhatuu deemu sun hagam takka miidhaa naannoo sanatti gahaa ture qaamaan keessa ta'ee beeka waan jedhamu dhiyeennatti sirriitti yoo xiqqaate ji'oota 8-9 hordofaa turree jirra. San qofa hordofuu moti. Itti baay'ee waan kanaa maan ta'uu mala jennee haga danda'ametti nami keenya informidi akka ta'u akka ifi qopheessu maalti ta'uu deema. Akka gaafa wanni kanaa nutti galte qofa kaanee hin baha keenya maan ta'uu qabna. Yoo isaan mariin kan dhufan teete marii isaanii sun bu'uuri marii isaanii maan ta'uu qaba. Tokko miidhaan jiraachuu miidhaan dhaqqabuu isaanii hubatanii fudhatanii beekumtii kennanii fi miidhaa sanii fi naannoof namaafil bineensaafis waan naannoo san miidhaa naannoo sanitti dhaqqabeef osoo warri nuu har'a ka'e akka ammatti humnaan deeman kanaa miti osoo isaan ka'anii kanaan beenyaa bakka buusna adoo jedhanii beenyaan sun badii bade san waliin wal madaaluuf baachuusaa elementiin yookaan immoo kiraateeraan nuti ittiin meeshar goonu maan jenne kana dura sirriitti nuti ifi jala qophaa'aa turree jirra.
Okay? Osoo mariinuu dhuftee jechuudha. Amma mariin hin dhumne. Gaafuma san yoo maran yoo haasofnu yoo itti qophoofnu yoo warri kun waan kana gama mariituu adoon finne yoo humnaan katti deemu ta'e hoo falli keenya maan ta'uu qaba kaedus akkuma san wanni marataa turre jira. We have a structure. Yoo warri ka humnaan deemu ta'e wanni kun humnaan dhabamsiifamuu isii hagamuu haa turtu hagamuu haa bultu waani ool. Tana dhumarra boodarra afaa warri dhage'ullee itti himuu fedha by the way. We have to be very clear. Kanarratti clear ta'uu danda'u kan. Maan jennaan nami ati suurarratti nami asirratti isin nuti amma laalaa nuti haasayisaa jirru kun lubbuu namaati, ilmee namaati. Okay? Balaan uumamaa waaqarraa dhuftee itti buuteen jirtu. Waan nami tolcheen kana ta'isa jira. Okay? Yoo warri kun humnaan ka akka itti fufu ka goonu ta'e bishaan dhangala'u sun, keemikaali bisaanti naqamu sun, bishaan sun lafa keessa kutee deemis uummati lafa san dhiisee gara deemu biraa haga hin qabnetti carraan jiru wannichi sun akka warshaa isaa ittiin fufne haasawa eegaa turre haasawa mootummaa dide uummati keenya hin dinne qooda keessa fudhatu hin dinne marii fi wanni warri boodatti dhufuu dandeenya waan warri marii fakkeessuu fi namoota muraasa yaamanii kaan bu'aan kaan sodaachisa warra gama kaabinee jiru sodaachisaan warra abbootii qabeenyaa naannoo san socho'an fi namoota dhageettii qaban jedhan qubaan laakkabanii wanni godhan san haga tokko bu'aan doochuu yaalaniiran. By the way, wanni takka dhugaa walta himuu qabnu abbootiin qabeenyaas ta'e namoonni angoorra jiran kan naannoo santi jiraatan waan kana ifii jedhanii dhabuu qaban. Waan waggaa 20 dabre keemikaala badiin keemikaala kun uummata naannoo sanirraatiin geetteef lafti sun gaafasillee istiraakchariin jiru aanaa ture. Har'allee aanaa bulchiinsa magaalaatti jiru. Hagasii kaasee har'allee namumatti dabaree itti wal jijjiiru. Namooti hundi har'a eessa jiran jennee gaafachuu danda'u qaba. Ifillee wambaan uummata isaaniillee wambaan. Har'a yookaan angoo isaaniitii jedhanii yookaan immoo bu'aa daldalaatii fi bu'aa waan kanatti yoo dagartee waan kana dawoo godhannee uummata amansiisuu deemna. Osoo haal dureen eegamaa ture suni ifan godhamin mariin barbaachisu uummata qaama hunda by the way this has nothing to do warra PP qofa olii wanni siin addatti wanni gootuun qaddu by the way yeroo isaanii fakkaatuu dandeetti mal. Kanaaf nami keenya achi keessa qooda fudhatu sadarkaa kamittuu akka mootummaattis ta'e akka paartii siyaasaatti akka abbootii qabeenyaattis ta'e akka maanguddooletti of eeggannoo barbaachisu kamiyyuu taasisuu danda'uun irra jiraata. Okay? So maan godhuu qabu uummati keenya kan dhufu tokkoffaa waan kana keessatti haganni adeemsa guutatuu qabu hin guutannetti if keessaa baasu. Waan san keessa qooda fudhachuu dhabu. Lakki wanni kun waan an kophaatiyyatti akka abbaa qabeenyaatti, waan an kophaatiyyatti akka maanguddoo arda'aatti, waan an kophaatiyyatti akka nama angoo godinaa yookaan aanaa yookaan bulchiinsa magaala shaakkisoo yookaan adoolaa qabuutti kophaa kiyya murteessuu danda'uu moti. Jedhanii wanni kun isteeppii keessa kutuu qabdu akkasiin kuttu ejjennoo qabachuu if keessa baasu nagayaan achi keessa if baasuun barbaachisaa ta'a dura. Tatti aantu fi haalaan barbaachistuu kateetu nuti namoonni dagartee adaala sanii baratee kutaa addunyaa tanarra bakka garagaraa jiru ilaalcha siyaasaatiin kaataa amantaatiin yookaan immoo mootummaan dhiyeenya dhabaan osoo hin ta'in wanni kun balaa dhalootatti dhufuuf deemu. Balaa dhalootatti dhufuuf deemu ta'uu hubannee nuti akka waldaa kontomaa daarimuutti odeeffannoo jiru jalqabarraati kaanee hordofaa jirra haga dandeenyetti bu'aa qorannoolee kanaallee waan jala arganne dookumenti godhaa jirra. Deemnee immoo gara karaa kamiin gara himannaa seeraatti kallattii mootummaan kun amma ittiin deemurra dhaabbannee kaampaanii saniif mootummaallee gara mana murtiitti himachuuf manneen murtii sadarkaan jiranutti wanni godhatiis dirqama jechuudha. Kana waan kana gochuuf nu gargaaru waan kana gochuuf nu barbaachisu walii qaqqabachaa irraa jechuudha. Adeemsa mootummaan amma
deemuu filaterra dhaabbannee qophiin teennalle garas deemuu jirti. Gama kaaniin wanni miidiyaaleen keessattuu dhimma Oromoo irratti hojjetan kamuu waan kanaaf haga danda'ametti gurra hawaasa addunyaatiin gurra Oromoo kutaalee addunyaa tanarra jirtan kabiyya keessa jiran dabalatee akkasiin geettu taasisuu dirqama waloo qabna. Jaarmiyaaleen siyaasallee ta'ee waldaaleen hawaasaa Oromoo dhimma kana akka dhimma fiitti fudhatanii ejjennoo qabatanii ejjennoo isaanii beeksisuun waan hunda isaanii irraa eegamu. Dhumarratti I think gara boodaatti itti deebi'uu danda'a. Yoo xiqqaate jecha 2-3 tokko ergaa barbaachisu afaan Amaariffaatiin isaanii jedhu fedha. Kanuma wanni hawaasa keenya godhuun irra jiraatu jechuudha. Carraa siilaadha Dooktar Kajettisanii baay'ee waan gaggaarii kaaste. Alex laali. Keemikaalli isaan fayyadaman kana keemikaalota sanii ilaaluun dandeessaa. Keemikaalota kana keemikaalota baay'ee fayyadamu. Sila keemikaalota kana akka recommend warri barataniif amma namittiin dooktarittiin Chicago deemtee dhattee laata sun kun recommend isaan ke'anii jalqabuma bisaan akka lafa gad darbee bineensa naannoo sanii miine kaasaa turani. Garuu innaa laaltanii jiraatanii horiin naannoo sanii bisaan naannoo sanii fayyadaman rifeensi isaaniituun buqqaa lafee isaanii akkana qabsitee qadda. Lafee horii izitti namichi asuun hin danda'u ture beektanii. Keessattuu amma nami naannoo reejii lafa reejii jedhamtu yennaa magaala reejii jedhamu dhaggitanii namoonni reejii bira jiru naannoo san jiraatu. Akka tasaatti bisaan kuni diigaa jedhama. Bisaan yennaa dhaggitanii Aleeks hanga mul'isaa turte. Bisaan sun diigaa san bakka isaa warqiitti dhiqatanu. Nami keenya diigaa san keessa seenee nan keemikaalli kuni nafa isaa immideetilii quncisa. Horiin keessa seenee hin bahuun du'a achitti. Namis hin du'a. Laala ammas itti fufee jira. Banuudhaaf kana caalaa amma ijoollee dhagginu kana caalaa kabiraa asinitti dabal'aadhaa dhufaa jiru. Kanaafuu uummanni keenya warra qotuuf mootummaan ramadatee Finfinnee irra galeessee itti geessu kan makiinaa Allaamuddin karuma inni yaabu kan hin beekanii osoo maal godhanii furmaanni ta'uu danda'a jettee furmaata lafa nuu keettu kame Aleeks mi'ati. Addee kanarrumaa haa turuuti mee laan dhaggita ilaa bishaan kun diigaa jedhama. Ani amma akka kiyyatti furmaanni guddaani furmaati tokko guddaa tokko harkaa qabna nu already. Furmaan nama nu harkaa qabnu abbaan fedhe waan fedhe haa deeggaru. Namni yaada addaa siyaasa adda haa qabaatu. Yaada kanarra namni hundi amma nami naannoo teennaas ta'e Oromoon guutuu walii gala. Wanni itti walii galu maali? Wanni kun adeemsi duraan deemameeyyuu seera ala deemamuusaa. Sababa seera ala deemamuutiif jecha sababa sadarkaa eegatee waan godhamuu qabu godhuu dhabuutiif jecha miidhaan lakkoofsa hin qabne kaan akka malee waan hundarraa jechuun biyyi sun guddatuu dhabdulle beektee hiyyoommattulle rakkoon akkanaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa na fakkaata jechuun wanni akkanaa dalagamee jechuun ilma namaarratti miidhaa akkanaa namni hin du'allee beektaa jechuun hin duutallee Itoophiyaa keessatti lolla argite kun amma nama 200 yeroo tokko hojjeessanii kun awwaalaa jiranii. Haa ta'u garuu kun amma sun lolarra yookaan wanta tokko shiftaa wayiiti ijjeese maali ijjeese mootummaa ijjeese dhuu dandeetta. Garuu namni kuni maatiin namoota kanaa walaalta amma namni kun jiraatu adoo jiru adoo waan akka homaan ta'in adoo waan tokko yookaan keessatti hirmaatiin akkanumatti jiruu isaarratti jiraatu jecha. Dhaloonni tokko guutuun amma miidhame jecha nama kana. Ijoolleen tun amma akkasiin jirtu argite maatii warra kanaa gama akka miidhaman arguu jirta. Inni guddaan amma furmaati rakkoo kanaa waliigalu. Waliigaluu irratti maa waliigalla? Wanni kun akkuma Dr. Roobaan kaase asi achiin ana angoo qabaaf ana akkana jiraaf adoontii waan kana nuti yoo uummata amansiinnee sabi bal'aan uummanni bal'aan qaamni dhimmi ilaallatu hundi gadi gattaa'ee bu'aan qorannoo sun uummataaf ifa taatee beenyaan barbaachisu kaffalamee achiin booda ammoo asiin booda akkam wanni kun adeemamuu qabdi waan jedhu irratti
mootummaan naannoos ta'ee mootummaan federaalaas hundinuu waliin taa'ee akkaataan albuudatti qotan seera qaba. Seera addunyaatu jira. Seera biyyattii illee jira. Seerri biyyattii illee jira. Ulaagaa isaa eegatee miidhaa uummatarraan gahu san qaama namaarraan gahu san yookaan ammoo kan naannoorraan gahu kan jiruuf jireenya uummatarra miidhaa geessisu san akkamiin diqqeessuun yookaan dhabamsiisuun danda'ama karaa jedhuun itti gaafatamummaa hawaasummaallee fudhatee dhaabisuun itti gaafatamummaa hawaasummaa tokko hojii uummata naannoo saniitiif uumuu danda'a. Lama muuxannoo adda addaa barumsa adda addaa ogummaa adda addaa uummata saniif kennuu danda'u qaba. Sadii misooma keessa hirmaachuu qaba. Misooma keessattuu misooma bu'uuraa yoo ilaalte amma shaakkisoonu bishaan dhugaatii gahaa hagaan beekutti waa argatte natti haga ammaallee rakkina irra jirti na fakkaata. Bishaanuu qabdu amma naannummaa nama albuuda irraa guuran waan qarshii miliyoona hedduu irraa argatan tuni haga ammaa misooma bu'uuraa illee hin qabdu. Kanaafuu diteelii amma Dr. Roobaan sirrii ibsee jira. Wanni guddaan wanni dhufu dhuunfaadhaan obbo Taakkalee Uummatu akkana jedhe eegi Abiyyitu akkana jedhe kaleessa amma Dr. Abiyyi fotoo wayii maxxansee ture. Fotoon sun amma argisiisa albuuda mala aadaatiin baasuu mul'isee akkana wanni kun adoo irratti dalagamee uummatas irratti argatee miidhaa bu'aa qabaa bu'aa sharafa biyya alaati argamsiisuu illee qaba waan jedhu maxxanse. Garuu argitee amma wanni amma achirra laaltu suni fakkeessaaf godhe. Ani amma isallee irra koomenti godhuu hin danda'u. Na bilook na godhanii jiranii peejii isaarra. Maal jechuu amma wanni sun? Albuudi kan qotamuu deemu namoota uummata naannoo san akka bu'aa qabutti kan godhamaa jiru. Namoota amma mala aadaatiin qotan san xiqqoo fooyyessitee akka isaan ifi danda'an gootee gurmeessitee illee beektee small scale mining jedhanii jechuun artisanal mining illee jedhama. Uummanni nu mataa isaa akka mala aadaatiin qotachuu hin danda'a. Si galtee yookaan ammoo akka naannoo sanii fi uummata biyya sanii guutuuf akka sirriitti fayyadullee yoo barbaadde kaampaanota biyya keessaa qaama beektee kaampaanii biyya keessa jirtu walii galanii kaampaanota adda addaa hirmaachisanii walitti sheerii godhanii yoo godhan amma fakkeenya akka goduufaa adoo gootellee amma sunillee bu'aa guddaa qaba. Maaliif jennaan warri sun investillee asiin boodallee godhee naannuma sanirraa ka'ee investi godhaa. Galiin kaampaaniin sun argatullee biyyuma sana keessa hafti. Yoo naannoo shaakkisoollee hafuu dhabaate yoo naannoo godina gujiillee hafuu dhabaate yookaan oromiyaa keessa hafti yookaan finfinnee dhaqee investi godhaa. Garuu kan amma Alamuddiin yoo ilaalte dhugaa dubbachuu fi qabeenyi inni Itoophiyaa keessaa qabu kan inni qabuu fi yoo ilaalte parsantii xiqqoo qofa qaba. Lafa fudhatee yoo ilaalte qonna adda addaa bakka adda addaa itti ijaaree qofa dhiise malee bakkuma hundaa yoo deemtan investimentiin Alamuddiin Itoophiyaa keessaa qabu biyya san yoo kasaarse malee bu'aa hedduu argamsi. Dhugaa isinitti himuufan. Albuuda kanallee fuudhee biyya alaatitti wanni godhee gurgura malee bu'aan hedduu Itoophiyaa irraa argattu akka malee xiqqaadha. Sheerii achi keessaa mootummaa qabaa mootummaallee gara seera qabeessa ta'uunti warroonni duraan aangoo qaban sun sheerii keessaa qabanii akkuma san ammallee I think sheerii amma duraan qaban san warra amma jiru kun sheerii san akkuma san itti makamee waliin dhufe na fakkaata. Interestii keessa jira jechuudha. Fedhii keessa jira. Amma wanni dhiibanii waan kanaan dhufanuuf fedhii keessa jira. Wanni kun agartee ijaarsa seeraa qabatte
iftoomaan barreeffamaa wanni cufti dalagamtee yoo lafa kaa'amte borullee abbaan fedhee yoo aangoo qabate aangoo irraa bu'e. Ibn adoo sirni kunilleen kufee kabiraa dhufe iyyuu otoo mootummaan kun amma aangoo irra filannoonuu kufee kabiraa dhufellee ati seera isa hordoftee seera sanii wanni sun hojiirra oolaa rakkoon hin jiru. Institutionalize jechuun yookaan ammoo jaarmiyaa keessa seenuu qaba wanni kun. Seeraa hordofamuu qaba malee waan dhuunfaarra hundaa'u, waan namoota murtaa'uu irra hundaa'u, waan beektaa ebaluu akkana jedhee eegu ta'uu qaba. Piraayim ministeerii akkana jedhee maali jennee amma namni mataa gadi qabatu kun hin jiru. Abbaan fedhe yoo ta'e obboleessa kellee yoo ta'e obboleessa anillee yoo ta'e sillee yoo ta'e waan sabaaf hin fuune waan biyyaaf hin taane godhuun barbaachisaa waan hin taanee fi uummanni waliigalteen sagalee tokkoon awwaan kana keessa hin galu. Kun waan danda'amu miti. Uummanni ilaalcha tokko qaba. Waan sabi guutuu uummanni ibin ka abiyyi deeggarulleen ka abiyyi faana jirulleen ka mootummaa kana keessa jiru hundinuu waan kanarra ilaalcha isaanii tokko. Wanni kun haqa argachuu qabdi. Balaan duraan dalagame irratti uummanni haqa argatuu qaba. Haqa isa eega argateen duuba fuuldura akkamitti fuufna kan dhullee iftoomaan lafa kaa'ame uummanni irra gammadee irratti walii galee gara fuulduraa deemuu qabdi. Sanii achi ammoo diddaadha wanni biraa hin jiru. Diduu ala akkuma Dr. Roobaan jedhee seera geessitaa yoo seerallee hin didanii akkuma duraanii finciltee dhoowwachuu qabeenya keetii irratti du'u. Wanni biraa wanni godhuu dandeettu hin jiru. Furmaanni dhumaa jecha. Ulfaadhu wayya Maleeks. Mee investimentii jettee kaasteerta. Investimentiin yennaa namni tokko investimentii naannoo tokko dhufu investii godhuun ulaagaa silaa godhuu qabu. Akkamiin laaltu investiinuu maali? Investiiyeedhaan dhufee namichi sun bu'aa fi buufatee deemuu malee uummata sarara miidhaa godhee deemuu wal qabatee akkamiin laaltan? Mee waa'ee investimentii kanaa irraa yoo naa jedha. Investimentiin maali inni jalqabaa? Doktor. Hedduu galatoomi. Gaaffiin misooma yookaan investimentii walii wal qabattu I think kallattii waan ogeeyyota naannoo sanii ilaaltu ta'uu dandeetti. Gara dugda duubas deebisuu kan ta'e har'a dhaabbannee silaa mata dureen Midroc warshaa Midroc Laga Dambiitiif dhimma kanaa walii wal qabatu wanni guddaan nuti haasofnu waan lama qofa ture sila akka eegaa turetti jechuudha. Tokkoffaa bu'aan qorannoo taasifamee sun ifoomee miidhaan geessifameedhamu sun ila ogeeyyiitiin maan fakkaata sadarkaan miidhaa isaa maan fakkaata ka jedhuu fi kun waan kana hambisuuf ammaan booda wanni kun qabeenya biyyaati biyyi irraa fayyadamuu qabdi naannoon sun irraa fayyadamuu qabdi akka reefu Alekseedhe carraa hojii irraatii kaasee jiruuf jireenya hawaasanii jijjiiruu keessatti qabeenya biyyaati biyyi irraa fayyadamuu qabdi sharafa biyyaa alaarraa argachuu qabdi akkasuma naannoon misoomi akkasii keessa geggeeffamu immoo addatti carraa hojii irraatii kaasee haga waan dagartee abbootiin qabeenyaa naannoo sanatti hirmaatan bu'uuraalee misoomaa deeggaruu teete immoo manneen barnootaa buufataalee fayyaa dhiyeessii bishaan qulqulluu eegumsa naannoo aadaa fi afaan naannoo sanatti guddisuuf kunuunsuuf sochii godhamu keessatti gaheen isaanii salphaan turre. Kana gochuu keessatti silaa waan kana dura akka miidhaatti ture sun qajeelfame albuudittiin bulaa ture maaf keessaa qaba ture eessatti ture gaaffiin miidhaa hagana ga'u kan uumamuuf regulaatoorii boodii qaama waan kana waan silaa dirqama fudhate san hojii jijjiiruu dhabuusaa hordofurraati immoo kaampaanii mataa isaattu seera qajeelfama san hordofuu dhabe jedhamee laalamee qajeelfamni sun irra deebi'amee rivaayiz godhamee qaamni waan kana hordofee hojii qajeelfama bahu san kaampaanii akka hojii jijjiiru qaamni odiiti godhu ka waan san mooniter godhu ka waan san evaluate godhu ka warshaan sun keemikaalota amma miidhaa dhaqqabsiisan jedhan kana yookaan amma booda akkatti ittiin fayyadamneef ittifamu ta'e
carraan biraa waan kana oomshuuf waan saniin bakka bu'amumaan miidhaan sun dhaqqabsiisuu deemu immoo maan ta'uu qaba. Akkamiin transporteeshinii isaarraatii kaasanii istoor gochuurra fayyadamuurra itti fayyadamu san keessatti immoo miidhaan inni naannoorra ga'u akkamiin assess ta'a. Eentu assess godha. Eentu nama assess godhu san sirriitti godhuusaa mirkaneessa. Qajeelfamooti akka reefu amma boleeskii alemuun kaasisan qajeelfamooti waan akkasiisan if keessa qaban sun barru uncinaatti hojii jijjiiramanii hojii jijjiiramuu isaaniitiif akkaataa barruu irratti ta'esaniif bu'aa hawaasni naannoo argatu walii wal qabsiise hojiin inni hojjetamu sun miidhaan inni namarra geessisu naannoorra geessisu eegumsa naannoorra geessisu karaa kamiin mitigeet godhamuu danda'ame jedhamee silaa dookumentii san irratti wani nuti koomenti godhuu qabnu wani nuti irratti reaakti godhuu qabnu waan kana lamaan tokkoffaa akkuma reefu jalqabarra kaase waan bu'aa qorannoo walii wal qabatuu fi miidhaa gadi fageenyi miidhaa saniitii fi miidhaa sanii fi akka beenyaatti waan ke'ame hin madaalamu madaalu miidhaan dhaqqabe kun heeger dhaloota borii hagam takka fageessee miidhuu danda'a. Fageenya kaampaanii sarraati wanni adaala oomsha kaampaaniin sun dhaabbate irraati fageera kiiloomeetira hagamii yookaan jiraattota nama qotatee bulu yookaan nama horsiisee bulu yookaan immoo nama aktiivitii lamaanuyyuu wanni godhu within like kiiloomeetirii raadiyeesii hagamii irraa fagaatuu danda'a waan jedhamu wantoota san silaa dagartee amma akka furmaataatti karratti haasa'uu qabna ture. Wanni kun hunda kan ta'e mootummaan balbala cufee filatee jira. Filannoo isaa immoo ifa nuu godhuu isaanii argaa jirra. Kun ergaa guddaaf keessaa qaba. Nuufille nama achi jiruuf achi hin jirrelle nama wanni kun wanni hoggansi keessattuu hoggansi naannawa isaanii abbootiin qabeenyaa maqaa amma dagartee abbootii qabeenyummaatiin asii achitti sossobanuuf sossodaachisan kun wanni isaan beekuu qaban wanni kun waan akka baajeta dagartee hojii misoomaatiif naannoo irraatii aanaleef ergamu godinaalee ergamu kiisa nama dhuunfaatti hafuutii mutu waa akkasii waa akka salphaatti ilaalamuuti kun gaarii jechuu kiyyaa mutu wanni kun waan miidhaa dhalootarraan ga'uuf deemu ka amma ilaa argine kana ilaan argine jirra waan haga dhaloota meeqaa wanni kun akkasiin deemtu hin beenu. Garte? So waan akka salphaa tokkotti nuti ilaallu muti waan kana seriously nama keenya fudhatuu danda'uu qaba. Waan kanarratti wanni ideoloojii siyaasaa garaagaraa qabaachuuf baachuu kun ishuu ta'uu qabu. Maan jennaan yoo nama ta'een yoo jiraan yoo lubbuun amma maatii asirra dhaggaa jiru kana dhugaa dubbachuuf maatii ilmaan asirra dhaggaa jiru kun osoo miliyoona meeqa kennaniif hin fayyan deebi'anii nama ta'iisaaf hin deeman jedhanii wanni yaadis rakkisaadha. Ammaan duuba immoo haatiif abbaan ijoollee argaa jirru kan ammaan booda ilmaan fayyaa qabeeyyii argachuuf baachuu isaanii waan beennu kan. So seriously fudhatuu qabnaa jechuudha waan kana. Kanaaf wanni investmentii walii wal qabatu akkuma siin jedhe waan walii galaa yookaan malee specifically waan ogummaa walii wal qabatu waan detailii definition isaa keessa seenis tariiti waan hubannoo irratti hin qabne irratti wanni ta'uu danda'a garuu waan walii galaati wanni wal qabatu investmentii wanni wal qabatu abbaan qabeenyaa tokko lafa santi fakkeenya oomsha albuuda lafa keessaa yookaan lafa gubbaa yookaan immoo qonnaa yookaan horsiisa horii gaafa horsiifataa dhufu I think yoo diqqaate jalqaba visibility study yookaan immoo adaala santi qorannoon jalqaba diqqaate waan kana yoo godhe haali qubsumaa haali jiruuf jireenya hawaasa sanii teessumni lafa sanii yoo waan keessattuu dhangala'aa barbaadu ta'e waan bishaan barbaadu ta'e waan qilleensa faalu yoo ta'e fakkeenyaaf amma akka warshaaleen akka manneen fakkeenya horsiisa horii fa'a manneen qalmaa fa'a daarekshiniin qilleensi inni itti wanni qubsuma jiraattotaa irraati wanni godhamu suni waan qo'annoo san keessatti visibility study san keessatti hammatamu ta'uu dandeenya. Diiteelii waan sanii keessa seenii san barbaadu maan jennaa annama ogummaa waan investmentii walii wal qabatu san hin qabne waan ta'eef. Doctor.
La generally ani kasi gaafataa jiru generally akka laaltu barbaada asirratti fakkeenyaaf namni tokko investii fi gaafa dhuftee naannoo sanirra miidhaa geessisee bu'aa fi buufatee qaba jettee yaadda. Kana ibsitu barbaada. Irra caalaa fakkeenyaaf namni tokko yennaa dhufee naannoo saniif insured ta'uu qaba naannoon sun. Fakkeenyaaf uummanni laga dambii naannoo laga dambii jiraatu sun reejiin amma laga dambii kana jirti as dura balbala laga dambii kanan beektaatu. Warra kanaa fi insured goone namni kun. Warra kana amma balaarra buusee jira. Kana wal qabatee akka onaa jettu barbaadeeti. Waan kana addee lama gurguddoo baqasanii ilaalis barbaachisa. Tokkoffaa qajeelfamummaan mootummaan baasuu fi abbootiin qabeenyaa tokko sadarkaa aanaatti ta'uu dandeetti, sadarkaa godinaatti ta'uu dandeetti, naannootti ta'uu dandeetti, federaalaatti ta'uu dandeetti. Eeyyama waa takka sektara kamirratti ta'uu danda'a. Investimentummaa yoo fudhatanu haal dureen isaan akka guutamuuf keeyamu qajeelfama waan fakkeenyaaf amma waa albuudaa haasawaa jirra waan qajeelfama ittiin bulmaata albuudaa sanii fi dirqama waan isaan irraati eegamu tokko lama sadii jedhamee qajeelfama yookaan reguleeshinii san keessatti keeyama yookaan aktii keessatti keeyama. Tokko kana guutuuf baachuu isaanii qaami mirkaneessu gama mootummaatiin eentu itti gaafatamummaa akkamii qaba fakkeenyaaf waajjirri investimentii aanaa godinaa biiroon naannoo biiroo investimentii fi maalii kun ministeera albuudaa fi gaazii maalii kun sadarkaan gahee hojiitiif itti gaafatamummaa qaban jedhee amana. Kun abbummaan qabeenyaa investimentii naannoo tokko geggeessiisaa deemu itti gaafatamummaa dirqama gaafa hojii san geggeessu jiraattota naannooti carraa hojii uumuu faalama naannoo dhabamsiisu amala hojii irratti bobba'u san bu'uura godhatee jechuudha. Wantootaan inni guutatuu qabu akka dirqamaatti gaafa eeyyamni sun kennamu tokko lama sadi afur jedhamee keessa keeyamee jira. Kana guutuu dhabuu isaatiif immoo qaami gama mootummaatii hordoffii taasisu jidduutti waan guutamuu dhabeef waan ulaagaa guutamuu dhabee jiran fakkaata malee abbaan qabeenyaa kamiyyuu haguma feetel seerii barraa'ee lafa jiraatu hojii jijjiiramuu dhabuu malee qajeelfami akka jiru dirqama isaan abbootiin qabeenyaa tokko nama investimentii godhu tokko guutuu qabu barreeffamaa yookaan immoo seeraan akka jiru guutumaa guutuutti aman. Waan san hojii jijjiiruu dhabuu fi abbaan qabeenyaa hojii jijjiiruu dhabuu fi qaama investimentii geggeessu san reeguleeti godhu immoo hordoffii barbaachisuu fi waan yonni ulaagaa dirqamatti kenname san geessu hojii jijjiiruu dhabe tarkaanfii barbaachisu fudhatuu dhabuu nama sanii qaama kana lamaanii jidduutti uumamu malee dirqama akka jiru ifaa jiraachuulee qabaa hin jiras jedhee amana. Ulfaadhu wayya. Mee Alex gaafii waluma fakkaata waa'ee investimentii kanarra wanaa jedhi achiin boodee investimentii dhufee namichi kuni gaafa investimentii dhufee warri naannoo sanii amma insured ta'anii hin jiran. In argitu insured miti namoota baay'ee amma gumiin Boko fakkeenyaaf hin adhattanii ilaaltanii gumiin Boko seera tumti keessatti gujiin amma akka fuudha alamuu fuudhuu balbala hagamii fagaadhu naafan nutti dhalataa nama disabilitii tokko nu keessa dhalataa nama ija jaamaa tokko dhalataa kana dheefaa jechaa gujiin kanan fuutu kanan godhu kanatti hin bobba'u kanan godhu jedhee seerri gumii Boko lafa kaa'a. Kanaafuu amma mootummaan kun immoo waan gujiin seera tumatee waggaa dheeraa itti turee dhaggeen beenne hadha fidee gujii keessatti uumee jira. Investimentii warra kanaa insured godheen jiru. Kanarra maal jetta Aleexati? Nen gaggabaasinaa. Investimentiin biyya amma nu keessa jiru sanallee investimentiin bakkuma cufa jirti jechuun yoom investimentii yoo amma afaan kenna yoo fakkeenyaaf jenne misoomuma. Jechuun namni qaamni dhuunfaa tokko yookaan immoo mootummaallee ta'uu danda'a yookaan immoo qaama dhuunfaa qabeenya qabu abbootii qabeenyaa ta'uu danda'a. Dhufee waan ta'e tokko irratti hojjeta. Yoo hojjetu fakkeenyaaf amma kun albuuda. Albuuda kana keessa yeroo hojjetu namni kun kaampaanii hojjetu kun kaampaanii dhuunfaati. Yeroo hojjettu akkuma duraan jenne san
wanni ati investimentii barbaadduuf misooma. Misoomni sun ammoo karaa kamiin dhufa yoo jettee laalte hujii uummataa fi uuma jechuun naannoo sanii fakkeenyaaf hujii uuma. Itoophiyaa nama naannoo Itoophiyaa keessa jiru abbuma fedhe bakka fedheeyyuu haa dhufu bakka itti warshaa ati goote sanitti hojii uumamuu qaba. Hojiin jechuun hojii argamuu qaba hojii uummataaf. Uummanni sun ammoo yoo hojii hojjate qarshii irraa argatte ammoo ifiin misoomsite jechaa yookaan mana ijaartaa yookaan daara ittiin baataa yookaan waan nyaattuun bitattaa jechuun kun misooma kun amma jechuun waa ittiin fayyadamte qabeenya san. Akkasumas ammoo misooma kana keessa adeemsa investimentii kana keessa akkuma mangafa Dr. Roobaan kaasuuf yaade miidhaan numa jira yoo hunda yoo daladdee miidhaan ta'e tokko jira. Maangoota bu'aan waan kanarraa argannu gama diinagdee illeen kana gama hawaasummaa illeen kana gama waan biraa illeen fakkeenyaaf gaba misooma lafaallee ta'ii waa adda addaa ta'ii waan adda addaatiin jechuun kana bu'aan miidhaan nu argannu illeen kana. Miidhaa kana ammoo muuxannoon addunyaa hin jirti. Akka duraa san fakkeenyaaf nuti amma duuchi waan takka karooran qabaan adoo beekumsi tokkoon qabaannee nuti misoomni kan dalagamaa jiru amma addunyaa kanarratti investimentiin beekumsi jira wanni jiru hunda ekspiriyaansii adda addaa keemikaala lama fakkeenyaaf kanarra kanatti kana wayya wanni jedhamu lafa kaa'amee jira. Fakkeenyaaf bantee qotuurra biyyee keessa qotuu si barbaachisa kan jedhamee lafa kaa'amee jira. Wanni hundinuu akkamiin miidhaan uummatarraan gahu, qaama namaarraan gahu, diinagdeerraan gahu, naannoo uumamaarraan gahu akkamiin xiqqeeffamu waan jedhu irratti muuxannoon hin jira, odeeffannoon hin jira. Kana muuxannoo gaarii kana hojiirra oolchuudha. Kana godhuuf ammoo ati seera hordofuu qabda, ulaagaa isa hordofuu qabda, qaamni hordofu jiraachuu qaba. Kanaafuu walumaa gala amma hiika investimentii yoo na gaafatte akka afaan kennatan misooma hin mistaa. Hin guddataa guddinaaf dhufa wanni guddinaaf dhufe ammoo miidhaa sirraan geettee miidhaa isaa bu'aa caaluun qabu yoo xiqqaatte bu'aa caaluun qabu bu'aan guddaa ta'uu qaba keessattuu waan hawaasa bal'aa miidhu akka malee irraa if eeggannoo godhuu qabda. Nuti amma beeki akkuma reefi jenne wanni kun misoomni kun kana bu'aa irraa arganna. Wanni kun ammoo miidhaa haganarraan fiduu dandeetti. Miidhaan kun akka hin dhufne ammoo tarkaanfiin kun fudhatamaa kun akkanaan to'atamaa jedhamee adoo lafa keessatti jiraate waan san irratti sila mari'an. Kun amma dhoksaa waan ta'eefi wanni kun maan bu'aa buuchi bu'aan lama arguuf hin deenu nu dhoksan. Badiilleen si dhokatte badiilleen namni si himu hin jiru. Badii ammoo waan dhokataatii muti namarra argita lafarra argita uummata qabeenya uumarra argita. Sii galte bu'aallee arginu barnuuti amma. Bu'aa waan kanaan lembeen akkasii jirti dubbiin. Eeshi ulfaadha Alex. Gaaffii xumuraa isin gaafadheetanii daqiiqaa tokko kan biraa immoo afaan Amaaraatiin dooktarii fi daqiiqaa tokko salleen kenna amma garuu gaaffii xumuraa isin gaafatuu barbaada. Gaaffii kiyya kana xumuraa irratti kaadiree godina Gujiitiif akkasumas jaarsolii mootummaan nu filee jira jedhanii hin banama jedhanii asii achi deeman kanaaf maal dhaamtu mootummaan nu filee jira jedhee jaarsi tokko inni nama jaarsaa tokko nami ummata sanii quuqamuu malee aballii guyyaa yookiin guyyatti dirgoo wayinaa kaffalan jedhee ummata kanarraa waan ummata kanarra deemurraa akka dhaabatuuf namoota akkasiitiif kaadireellee ta'ee dhaaba kamuu keessaa jiraatu isaanii fi maal dhaamtu dooktar kana daqiiqaa tokko keessatti hin fixadhee abdadhaa ulfaadhu wayyamii mee dooktar wadhaamii fi Alex ati lachumaan itti futta akka inni dhaabachiiseen carraan keetii achiin duuba ka Amaariffaati carraa isin ilaadha tokko daqiiqaa tokko. Daayye hedduu galatoobe. I think waan gama ergaa namoota keenya dabarsuu qabnu reefuu leennee irra gabaabsinee wanni jennu look nami keenya gama abbootii gadaa yookaan maanguddoo ardaa abbootiin qabeenyaa hoggansa sadarkaan jiru miidhaa waan kanaa waan nama tokko gara aangoo fiduutiif nama tokko aangoorraa kaasuu waan sadarkaa sanatti salphina ilaalluu boti. Yeroo hedduu namoota keenya ilaalcha siyaasaatiin garaagarummaa xixiqqoo jiruun namoota adoo ergamiin fa bakka hawaasa bal'aa bakka buusanii jidduu Finfinneetiif jidduu godinaalee fa jidduu deeman beena. Namoota muraasa aangoorra tursiisaaf warra dallaalaa deeman beena. Tokkoon quba qannaa hin beekne.
bara 2016 keessa Midroc osoo hojii jiru okkotee fudhatiisaaf hedduu yaalanii rezistaansii uummataa hammaatee jennaan maanguddoon namooti qubaan laakkaa'amu xalayaa oofishaalii waajjira Midrocii fa'a barreessanii kana nu godhaa tokkoffaa konkolaataa nu bitaa boba'aasaa nu danda'a nuti uummata isinii amansiinyaa jedhan. Hagas warra deeme jira hagas warri su'arraa qaama mootummaan saaqe kanaan dhimma bahanii dhimma laga dambii abbaatti ta'anii miidhaa jirtu tana nuti warra miidhame sanii amansiinyaa wanni kun hojii deebi'uuti waan ifiin san keessa argannaan dantaa kan qanne jiraachuu danda'an. Ergaan qabnuuf takkatuuyyu dhiisaa isin hin fayyaddu isin hin baachu dhiisaa jennaan isinii mootummaaf kaampaaniin kun waliin rakkatuu deema. Isin immoo qaama miidhamu waan ta'eef dhiisaa waan kana keessaa harka fudhadha. Qofa jedhaanan gabaabumatti. Ulfaadhu wayyam. Alex, dhageettee jirta warroonni nutti akka Dr. Kaasisan nutti akkana jedhanii deema. Allee quba qaba kanumaaf waan kana kaase quba qaba gurra jaarsummaa bakka nutti uummata amansiisnaa jedhu. Uummata miidhame kana maal jettee amansiisuu fi nama biraa itti miidhama biraa dabaluuf deemaa jiru. Kanarraa akka qusatan wanni akkana isaanis akka itti gaafachiisuu deemu. Maanguddummaan isaa dhiisee maanguddummaarraa gadi akka isa buusaa jiru akka beekuu fi akkuma waaqa durisa jiraachisa adoo jiraatte isaa wayyana fakkaata wanaa jedhiiti xumure mee Alex. Amma maa isaan xumuramaan jedhan maqaa baduu umannaa mataa baduu wayyaa jedhan. Jechuun namni tokko dhagartee ati adoo jirtu du'uurraa qaamaa yoo duute irra si wayya. Maaniif jennaani wan nama mataa baduu nami maqaa baduu umannaa mataa baduu wayya jechuun qaamaan du'uu wayya jechaadha adda maqaa adoo jirtu maqaa baduu. Maaniif jennaan ilmi namaa hamilee jira. Hamileef jiraata. Hamilee qabaachuu qabda. Hawaasa keessa jirtu keessattuu yeroo ammaa kana yoo ilaalte sodaan silaa namni woo baratee qofa adoon xiin namummaa woo yaadu biyya teenya san keessa ati qabaatu qabdu. Yoo sabi bal'aan na cinaa jiru yoo biyyi tun akka biyyaatitti wayyaawaa akka waliigalaatitti hin deemini haalli adoo nyaadhillee adoo unillee akkuma waan unini akkuma waan hin nyaatinis bakka itti nyaadhullee hin qabu bakka itti jiraadhullee hin qabu bakka ilmaan itti jiraatullee hin qabu jettee yaaduu qabda. Tokko sani akkas laati haala namoota si cinaa jiran yoo ilaalte akkaataa biyyitu itti deemaa jirtu yoo ilaalte sirriitti waan isa hubatuun akka malee murteessaa. Kabiraa immoo atillee nami achi keessaa fakkeenyaaf nami achi keessa jiru nami nama hin qabne hin jiru nami maatii hin qabne hin jiru ijoollee hin qabne hin jiru hedduun namaan hin qaba maatii qaba. Mee namni sun haati mana isaa ijoollee isa maannaan jetti jedhee ilaalu jechuun akkamiin hamileetamiin jiraadha. Akkam gammadee sammuun tee maannaan jetti. Sammuun tee tun si komatti. Si galtee lubbuun tee tun si komatti bari yoo ati waan hantuu keessa dalate. Kanaafuu safuun uummataa safuun namummaa isin haa komattuu irraa dhaabadha bu'aan qabdu. Arginee jira siin nuti lama waggaa 31 ifi beekna barannee dhagarree waan meeqa argine balaan dalagaa wanni hamtuun dalagaan dhumisii hammeen nagas caaluun dhufti malee haga ammaa bu'aa isiin fidde hin jiru. Kanaafuu irraa fi qusadhaa waa uummataan fuune nami ifi sobe nami uummata sobe nama ifi sobe karaan jalaa baatuun hin jiru. Kanaafuu jabaadhaa irraa ifi qusadhaa waan kana waan jedhaan. Ulfaadhu wayyamii awwanni dhaamuuf warra kanaa fi maanguddoodhaaf kabajuu waan gaariidha. Yoo isaan of kabajuu dhabaatanii miidiyaarra fuunee maqaa isaanii dhoofnee deemuu jirra. Kaadireen godina gujiituni maqaa isaanii nu harka galee jira warra tokko warra uummatarra wanni jedhu miidiyaarra maqaa isaanii baasuun barbaannu maaniif nama tokko nama dhuunfaarratti hin xiyyeeffannu inneeti. Jaarsa tokko irratti nama tokkocharra wanti xiyyeeffannu inni keessattuu maanguddoon teenna gujii nuti gujiin nama Oromoon nama seera qabu nama aadaa qabu keessattuu immoo gujiin aadaa qaba aadaa san hin cabsuun qaanii keessa of buusuun kabaja maanguddummaa san dhabuun
waan baay'ee qaanii guddaana fakkaatti waan hin teeneef jedhanii waan biraa keessa seenanii ijoolleen tun tana nuun jetta jechuurraa akka qusatanuuf adoo nuti wan jenne isaanittuu silaa nurra nama guddaa isaanittuu wabeeka aadaa tanan beekanii aadaa gujii tana cassanii dhaqanii mootummaa kana yookiin Midroc jala fiiguun barbaachisaa kan ta'e kana dhaamuu barbaada. Kanarratti gaaffii tokko afaan Amaaraatiin carraa Dr. Isinii raaduu barbaada. Afaan Amaaraatiin alle hojeedha. Daawwattoota Gumii Boko nu eeyyamaa nu obbaasa afaan Amaaraatiin Dooktarii fi yoo Aleeksii waan jedhu qabaate warra warqii tanarratti akka malee ila itti baafatee ummata keenya miidhaa ummata keenya dhaguu dhabe kanaaf akka wadhaaman barbaada. አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ሮባና አለሙን በአማርኛ በዚህ በለጋ ደንቢ ላይ በሚደረገው ነገር ላይ በአንዳንድ ደቂቃ መልእክት እንድታስተላልፉ እድሉን እሰጣችኋለሁ። ከዶክተር ይጀምራሉ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አሸናፊ። በድጋሚ እንግዲህ ከሰዓት አንፃር ቅድም ለአንድ ምናልባት 50-55 ደቂቃ ውይይት ስናደርግ የቆየነውን ማስተርጎም አይቻልም። ግን አንድ ሁለት ነጥቦችን ማንሳት ፈልጋለሁ እንደ መልእክት ነው። አንደኛው መልእክት ለነታከለ ነው። ነታከለ አሁን በመረጡት መንገድ እነድበታለን ባሉት መንገድ የሚሄዱ ከሆነ በሆነው ነገርና ሊሆን ባለው ነገር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊሆን ላለው ነገር ተጠያቂ እንደሚሆኑ በግልጽ ልነገራቸው ይገባል። ይሄን እንድሰሙ ፈልጋለሁ። አንድ ሁለተኛው ለሚድሮክ ካምፓኒ ነው። በጣም አጭር መልእክት ነው። በጣም ግልጽ አጭር። መንግስት እንግዲህ የራሱን አካሄድ ግልጽ አድርጓል። ካምፓኒው ስራ እንደሚጀምር በቅርቡም ወደ ስራ እንደሚገቡም አቅጣጫ አስቀምጠዋል። የመንግስትን ውሳኔ ተከትሎ ወደ ስራ የሚገቡ ከሆነ ስራቸውን ለመጀመር ወስኖ የሚገቡ ከሆነ አንድና አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ይሄ ካምፓኒ ምንውንም ያህል ጊዜ ይፈጅበት መውደሙ አይቀሬ መሆኑን እንድሰሙልኝ ፈልጋለሁ። ባጭሩ ማለት የምፈልገው ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። እስኪ አሌክስ ድሉ ላንተም ልስጥህና አንድ ደቂቃ እኔ የምለው ነገር እንደ አጠቃላይ ነው። ምንድነው ያኔ የኢህአዴግ ጊዜ ይሄ ማዕድን ጉዳይ ማንኛውንም ኢትዮጵያ ሲያስቆጣ ነበር። የኦሮሞ ንቅናቄ ጊዜ በተለይ ማንኛውም ሚዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ ያለም ብዙ ሰዎች እያነጋገረ ነበረ። ኢፍትሐዊነት እንደሆነና የተደረጉ ነገሮች በጣም ጭካኔ የተሞላበትና ታይቶ የማይታወቅ ነገር እንደነበረ ነው። ብዙ ዘገባዎች አሉ፣ ኦንላይን ማየት እንችላለን። ዛሬ ግን እነዛ ሰዎች ጸጉር ለውጥ ሆኖ ተመልሶ አለሙዲን ከዛ የሚድሮክ ኩባንያ ሊቆም የቻለው ኢፍትሐዊ ነበረ፣ አለግባብ ነው፣ የኦሮሞ ኤክስትሪሚስት ናቸው እነዛ ያደረጉት ጽንፈኞች ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ስራ መመለስ አለበት ያለው መንግስት ፍትሐዊ ስለሆነ ያለፈው መንግስት ኢፍትሐዊ ስለነበረ እና አሁኑ ደግሞ ፍትሐዊ ስለሆነ አሁን የተደረገ ያለው ነገር ፍትሐዊ ነው የሚል ነገር ነው በሚዲያ ላይ የምናየው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ከባለፈው ስርዓት በላይ የአሁኑ ስርዓት በጣም አደገኛ ነገር መሆኑን ነው የሚያሳየው። ለምን ከባለፈው ስርዓት ተምረ ማትቀየር ከሆነ ከባለፈው ውስጥ ሆነ ችግሮቹን እያዩ የነበሩ ሰዎች እነታከለም ቢሆኑ ዶክተር አብይም ቢሆኑ ማንኛውም ሰዎች እዛ ውስጥ ነበሩ።
ይሄ ነገር መጥፎ እንደሆነ ሁሉም ይረዳል። አሁን ግን እኛ እየጠየቅን ያለነው የነበረውን ኢቭን ቢያንስ የነበረውን ችግር እንኳን መናገር ለህዝብ ግልጽ ማድረግ አልፈለጉም። ለምን? በኢፍትሐዊነት መቀጠል ስለፈለጉ ብቻ ነው። ስለዚህ በኢፍትሐዊነት የሚቀጥለው ነገር ዞሮ ዞሮ መጨረሻው መጥፎ ነው። ዞሮ ዞሮ ህዝብ አሸናፊ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ትታችሁ ወደ ፍትሐዊ መንገድ በሀገሪቱ ህግ ቢያንስ በሀገሪቱ ህግ እንኳን በሀገሪቱ ህግ መሰረት ይሄንን ካምፓኒ ተጠያቂነት በተሞላበት መንገድ ወደ ስራ እንዲገባ እንፈልጋለን። ስራ ውስጥ ይገባ። ግን ከመግባቱ በፊት የሰራውን ችግር ከዚህ በፊት የነበሩትን ችግሮችን መፍትሄ ማግኘት ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላም እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይነሱ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለውም በግልጽ መቀመጥ አስፈላጊ ስለሆነ ኢፍትሐዊነት እንዳይቀጥል አደራ እንላለን። በዚሁ አጠናቀዋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም አንድ ነገር ልበልና እዘጋለሁ አጀንዳችን። እኔ መናገር የምፈልገው አንስታችሁታል፣ መነሳት ያለበት ሀሳብ ሆኖም ሳለ እዛ ጋር የሌላው ልጅ አካለ ጎደሎ ሆኖ አይነ ስውር ሆኖ የሚያድግበት ከአዲስ አበባ ተቀጥረ የምትመጣ ሰው ወደ ሻኪሶ ኬትም ከሐዋሳሙን ኬትም አካባቢ ተቀጥረ መጥተህ ልትሰራ መጣ ሰው ልጆች ካለ አንተ ልጆች ጋር ቀርተህ ብታሳድግ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛ በበለጠ ግን እዛ መጥተህ አንተ የሌላው ልጅ ገለህ እንትን ብለህ የመመለሱ ጉዳይ ከባድ ሊሆን ይችላል። ይሄ እንዳለ ሆኖ የሜድሮክንም ንብረት እንደሚወድም ያለምንም ጥርጥር አብይም ይስማ ታከለም ይስማ ይወድማል። አይደለም መውደም እዛ የመጣ ሰው እሱን እዛ ኬሚካል ውስጥ ሊከቱትም ይችላሉ። ህዝቡ ተነስቶ ለምን የኬሚካሉን ጉዳት እሱም እንዲያየው ይደረጋል ማለት ነው። ሜድሮክ ሰራተኛው ነው የሚመጣ ሰው ለሚመጣበት ሪስክ ተጠያቂው ራሱና እሱን እዛ መጣ ነው። እኛ የምንፈልገው ሰውን መጉዳት አንፈልግም። ስለማንፈልግ ማንም ሰው ተቀጥረ ወደ ለገ ደንቢ አትምጣ። ማንም ሰው ለአንተ የሚመጣበትን ሪስክ ተጠያቂነትን የሚወስድለት ሰው እንደሌለ በግልጽ ማወቅ አለባቸው ነው የምለው። በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። ከዚህ የዘለለ ምንም የምለው ነገር የለም። ወደ ገረፋን ከናት ደሚና ዳዋቶታ ፊ ወርዶቶ ጉሚ ቦኮ ከኑዳ ወጥኔፍ ኡልፋዳ ወያማ ሰገንታ ብራቲን ወልተ ደቢና ኡልፋዳ ወያማ ጀና አሰረት ጎለብኔ ጅራ ጉሚ ቦኮ ሚዲያ ላይክ ፊ ሼሪ ጎቹ እንደገትና ፎሎወሪ ጉሚ ቦኮ ቲያ nama biraallee nu biraan gaa jenna. Kanama Gumi Boko yuutuubii siin jira. Isas sabskraayibii fi laayikii gochuu hin dagatinaa jenna. Ulfaadhaa wayyama. Ulfaadhaa horrible. Ayye.